Amala namoota milkaa'oo shan. Maaliif namoonni tokko tokko jireenya hundi keenya hawwinu jiraatu? Maaliif isaan milkaa'ina irraa milkaa'inatti tarkaanfatu? Nuti immoo maaliif achuma dhaabbannaa? Nagas hin irraanfanne nageenyi koo bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu maatii tarkaanfii. Addunyaa kana irratti garaagarummaan namoota milkaa'anii fi namoota hin milkoofne jidduu jiru beekumsa qofa miti, qarshii qofas miti, hiree qofas miti. Inni guddaan amala isaanii. Amalli kee jireenya kee jijjiira yookiin jireenya kee diiga. Har'a viidiyoo kana keessatti amala namoota addunyaa kana irratti milkaa'ina gurguddaa galmeessan shan isinii qooduuf qabadhee dhufeera. Isaan kun milkaa'ina keetiif tarkaanfii isa jalqabaati. Dubbii qofa miti, jireenya kee kan jijjiiru qabxiiwwan hojiitti hiikamanidha. Xumura irratti immoo amala hunda caalaa murteessaa ta'e tokko isiniif hima. Isin qophiidha? Mee haa eegallu. Amala namoota milkaa'oo shanan keessaa inni tokkoffaan ganama ka'uu fi guyyaa ofii ajajuudha. Namoonni milkaa'oon guyyaa isaanii akka ofii isaaniitii barbaadanitti ajaju malee guyyaan isaanii deebisee akka isaan ajaju hin hayyaman. Namni hundi sa'aatii 24 qaba, garuu kan itti fayyadamu muraasa. Ganama yeroo kaatu sammuun kee akka bishaan qulqulluuti. Yoo akkuma kaatiin bilbila kee kaastee tiiktookii yookiin feesbuukii iskrool gochuun jalqabde sammuu kee kan akka bishaan qulqulluu sana kosii faalaa jirtaa beeki. Yaada namoota oduu gaddisiisaa fi komentii namootaa keessatti baddee achuma oolta. Kana akka hin taaneef waan gochuu qabdu sitti himaa na dhagahi. Daqiiqaa 30 dursii ka'e. Bilbila kee irraa fagaadhu. Ofii kee waliin dubbadhu. Rabbii kee kadhadhu. Karoora guyyaa keetii barreessi. Guyyaan koo har'aa akkamitti haa dhumu jedhii of gaafadhu. Ganama kee yoo mo'atte guyyaa kee mo'atteertaa beeki. Amala namoota milkaa'oo shanan keessaa inni lammaffaan dubbisuu fi barachuu hin nuffanne. Namoonni milkaa'oon yeroo kamuu dubbisa jaalatu, barumsas itti fufu jechuudha. Beekumsi humna. Namoonni milkaa'oon yoomiyyuu ani hunda beeka jedhanii of hin tuulan. Addunyaan kun saffisaan jijjiiramaa jirti. Ati yoo barachuu dhiiste achuma dhaabbattee hafta. Kitaaba dubbisuu yookiin viidiyoo barsiisaa kan akka tarkaanfii kana hordofuu amaleeffadhu. Guyyaatti fuula 5 qofa dubbisuun waggaatti kitaaba 10 ol akka xumurtu si taasisa. Sammuun kee akka maashiniiti soorata barbaada. Sooranni sammuu keetii immoo beekumsa haaraa. Dogoggora namoota biroo irraa baruuf yaali. Dogoggora hunda ofii keetii hojjettee baruuf jireenyi gabaabduudha sin dhaqqabsiistu. Amala namoota milkaa'oo shanan keessaa inni sadaffaan obsaa fi muraddoodha. Milkaa'inni halkan tokkotti hin dhalatu yookiin halkan tokkotti hin dhufu. Viidiyoon kun har'a baaraal ta'ee namoota hedduu bira gahuun isaa dadhabbii waggaa baay'ee duuba jiraachuu danda'a. Obsi jireenya keessatti hunda caalaa barbaachisaadha. Inni boru milkaa'u nama har'a hojjetee boru dhiisuu miti. Nama guyyaa hunda haalli haa mijjatuu baatus tarkaanfii isaa hin dhaabnedha. Yoo kufte maaliif kufe jedhii of gaafadhu malee hin danda'u jettee hin dhiisin. Milkaa'inni kufanii ka'uudha. Namoonni jabaatanii milkaa'an yoo kutan hin deebi'an. Yoo kufanis ni ka'u. Guyyaa tokko hojjetanii dhiisuu miti. Guyyaa hunda walitti fufiinsaan hojjechuutu jijjiirama fida. Yaadadhu. Obsaatu aannan goromsaa dhuga jedhee mammaaksa Oromoo. Amala namoota milkaa'oo shanan keessaa inni afuraffaan hiriyoota of eeggannoon filatudha. Hiriyoota kee of eeggannoon filadhu. Hayyoonni akkas jedhu. Namoota 5 guyyaa guyyaatti waliin ooltu natti himi. Ani immoo jireenya kee isa gara fuulduraa sitti hima. Hiriyoonni kee waa'ee yaada gurguddaa, waa'ee hojii fi guddinaa haasa'u moo waa'ee namaa oduu fi hamii oofaa oolu? Nama si harkisee si kuffisu dhiisii nama si dhiibee si milkeessu waliin ooli. Milkaa'inni akka dhibee daddarbaati. Namoota milkaa'anitti dhiyaadhu. Milkaa'ina isaanii irraa baradhu. Amala namoota milkaa'oo shanan keessaa inni shanaffaa fi dhumaa fayyaa qaamaa fi sammuudha. Sammuu qulqulluun qaama fayyaalessa keessa jiraata. Milkaa'ina guddaa qabaattee yoo dhibeen si kuffise bu'aan isaa maali? Hin jiru. Bishaan quubsaa dhugi. Sochii qaamaa godhi. Nyaata fayyaa qaama keetiif barbaachisu nyaadhu. Inni kun humna yookiin enerjii keetiif si barbaachisu siif kenna. Milkaa'inni dhugaa isa fayyaa waliin jiru. Qaamni kee maashinii ittiin galma kee bira geessudha. Kanaaf maashinii kee kunuunfadhu. Akkasitti amala 5 namoota milkaa'oo ilaallee jirra. Garuu yaadadhu viidiyoo kana ilaaluun qofti jijjiirama hin fidu. Jijjiiramni tarkaanfii ati har'a fudhattuun dhufa. Beekumsa hojiitti hin hiikamne caalaa tarkaanfii xiqqoo guyyaa guyyaatti fudhattuutu jijjiirama fida. Amma qalbiin na dhageeffadhu waa 3 siin jedha. Tokko amala 5 keessaa isa kamtu hunda caalaa si barsiise yookiin sitti tole koomentii irratti naaf barreessi. 2 jireenya kee jijjiiruuf murteessitee taanaan sabiskiraayibii gochuun maatii tarkaanfii ta'i. 3 hiriyoota keetiif viidiyoo kana sheer godhi. Wal malee hin milkoofnu. Hanga viidiyoo itti aanutti jireenya keetiif tarkaanfii jabaa fudhadhu na eegi nagaatti.